faana kan qorre sakana kan qaamati sana abdiin kutatina jabaadha garanaa kapsoon dabarsani dubbii bara kanaa nan dubbadha mala baasa hamma yoomi tanasaas namni seenaa isaan beekne bishaan gabatee irraati gara argeetti jaallata. Baroota 1970mootaa gara jalqabaa keessa gaafuma daa'ima ture san mucaa beekaa qabbanaa amala qabeessa mucaa alaafis manaafis abboomamu xiqqaa fi guddaan kan isa jaallatu. Daa'ima garuu sammuu nama guddaatu irraa dubbata. Kallattii nagaa fi jaalalaatiin itti dhaqnaan eenyuufiyyuu ni ajajama. Maanguddoos ta'e dargaggeessi yoo ergatan ennaasuma asii fachi fiigee dhimma ergameef xumura. Karaa xiiqiin qabnaan garuu morma isaatu cita. Abbaa gitaaraa sagalee kiilolee onnee nama sochoosu ergaadhama qabuun kan oromummaa fi sabboonummaa onnee oromootaatti biifu. Ka'ee kan nama kaasu lolee kan nama lolchiisu har'a gaafa muuziqaa isaa dhaggeeffatan kan sammuutti isa ni yaadanne yoo jiraate kan garaa haadha isaa keessaa hin baane qofa. Qaallicha qaalii qabsoo bilisummaa Oromoof wareegama yeroon gaafattu baate. Nagaa siin daganne daawwattoota keenya akkam jirtu? Bakka jirtan maratti nagaan keenya kabajaaf jaalalaa isin haa qaqqabu. Qophii namjabaa keenya irraatiin seenaa gooticha eebbisaa addunyaa waliin abuurraa nufaana bu'aa. Bitootessi 10/2062 dacheen Oromiyaa qe'een sabboontota lixaa gadameessi gootaa faayyuu akka waliiqaa dingilfaa biqilchite maatii kabajaa fi duudhaa Oromummaa beekan obbo Addunyaa Jaallataa fi aadde Sannaayii Kabbadaa gidduudhaa goota sagalee kiilolee tarsiimoo bilisummaa Oromoo raaguu fi garbummaa qolachuuf uumame kan diinni dhalattu isaatti rifate simatte. Gadameessa haadha isaatiif hangafa kate eebbisaa addunyaa bitootessa 10/1962 godina Qellem Wallaggaa magaalaa Dambidolloo ganda Duwwaa 6tti dhalate. Eebbisaa addunyaa nama hundaa waliin waliif galu hunduu jaalala kan itti agarsiisee isaaf safuu buufatu daa'ima akka nama guddaati. Kanaaf mukaa fi baalatu isa jaallata. Amala isaa gaarummaa kanarraa kaka'e hawaasni naannoo isaa jiraatu hundi mucee jedhanii maqaa masoo moggaasaniif ittiin isa waamu ni mararfatu ol isa kaafatu. Kan eebbisaa qofa osoo hin taane kan haadha isaas jijjiiranii harmee mucee jedhanii haadha isaaf maqaa masoo moggaasaniif. Har'a kanallee magaalaa Dambidolloo keessa dhaabbatanii mana harmee mucee nageessaa yoo jedhan namna ijaan hin arginellee fuudhee mana harmee eebbisaa nama geessa. Eebbisaa addunyaa akkuma nama kamuu yeroo umriin isaa barnootaaf ga'u mana barnootaa waliiqaa dingil galuun kutaa 1-8tti barate. Kutaa 9-12 ammoo Qellem sadarkaa lammaffaatti xumure. Barnoota isaa cinattis tapha kubbaa miilaa taphachuun ammoo hanga magaalaa Dambidolloo bakka bu'utti illee gaheetii jira. Barnoota isaatti baay'ee cimaa fi uumamumaan nama kennaa addaa qabu tures. Ilmaan Oromoof quuqamuu fi cunqursaa isaanii arguu jibbuun ammoo akka waan waliin dhalateeti. Afaan Oromoo afaan isaa guddatee ittiin baratamee sadarkaa har'a irra jiru kana caalaa akka fagaatuuf kaayyoon hojjechuun isaa iccitii seenaa eebbisaa keessatti galmee seenaa isa guddaati. Barattootaa fi ilmaan Oromoo 10 ta'an 100 yookiinis ammoo 1000 yoo ta'an haga argate muka jalatti yaasee mana barumsaatti walitti qabuun qubee afaan Oromoo barsiisaa ture. Hojii eebbisaa kana kanneen argan ilmaan Oromoo magaalaa Dambidolloo eenyummaan isaanii kan keessatti biqile garaa isaa imaluun eenyummaa isaanii fi qubee afaan Oromoo eebbisaa irraa barachuu jalqaban. Baay'inni isaaniis dabalaa deeme. Gochaan gooticha kanaa wayyaanee garaa guggube. Baricha uummatni Oromoo qubee afaan Oromoon barannaa fi hin barattaniin diina waliin kokkee wal qabaa ture. Falmii guddaanis dhohee ture. Gochaan eebbisaa kun ammoo daandii diinummaa wayyaanee ta'uuf karaa irraa hin imalchiisin hin hafne. Bara dargiin kufee wayyaaneen aangoo qabattu san bara 1983 eebbisaan qormaata biyyaalessaa seensa yuunivarsiitii kutaa 12ffaa
fudhatee duubdeebii qormaata isaa eeggataatee ture. Qormaata kana akka fudhateen bariisaa qubee barsiisuu jalqabe. Gidduudhuma kanaan magaalaa Eebbisaan keessa jiraatu Dambidolloo keessatti adda bilisummaa Oromoo buufata waraanaa guddaa dhaabe. Yeroo kana Eebbisaan haalli jireenya uummata Oromoo garbummaa cimaa ta'uusaa waan hubateef uummata kanaaf qabsaa'ee bilisa baasuuf firii qormaata biyyaalessaa isaa eeggachuu dhiisee ABO'tti dabalame. Dhaaba kana keessatti yeroo jalqabaatiif barnoota seenaa barate. Dabballummaas leenjii. Barnoota seenaa fi leenjii dabballummaa ABO kana erga xumuree booda Eebbisaan ramaddiidhaan gara Asoosaatti qubee barsiisuu fi tuullaa shiraa uummata Oromoo irra jiru uummatatti labsuu irratti xiyyeeffate. Ergama isaa guddaa gara Asoosaa imaleefis baachaa erga turee booda ammoo gara Finfinnee imaluun sibiilli ilma Oromoo Eebbisaan Finfinnee erga deemee boodas gadi hin teenye. Giimii xiiqii of keessatti bobeessaa sabasaa cunqursaa jalaa baasuuf gara bosona Booranaatti imaluun qabsootti bobba'e. Boorana guutuu waliin ga'e. Moyyaalee Areeroo Sololoofaa keessa iccitii qabsoo diimessaa ture. Boorana qofa osoo hin taane iddoolee garaagaraa kanneen akka Walloo fa'ittis bobba'uun qabsoo hadhaawaa geggeessee diimina waraanaa walakkaa biiftuu balbaluu ta'e. Nandini dubbiitiya nallee yakkinii garaa kiyya nandini dubbiitiya nallee yakkinii garaa kiyya an barbaade ati dabee garam jirta baateetiya nandini dubbiitiya nallee yakkinii garaa kiyya nandini dubbiitiya nallee yakkinii garaa kiyya an barbaade ati dabee garam jirta gadhoosiya. Jiruu qabsoo bosonaa keessatti yeroo baay'ee rakkoo adda addaa argeera. Bosona Jijjigaa keessa yeroo turetti waan sooratu dhabee guyyoota 5 biyyoo siphatee jiraateera. Yeroo 3 harka wayyaanetti kufee mana hidhaa keessatti dararaa cimaa argeera. Yeroo bosona Booranaa turetti ammoo daangaa Keeniyaa irratti qabamuun mana hidhaatti darbatamee yeroo dararamu jaalleewwan isaa hedduun ammoo biraa wareegamaniiru. Achittis weellisaa Biqilaa Guyyootaa waliin wal baruuf carroome. Biqilaa Guyyootaa artistii beekamaa hiriyaa Eebbisaa umurii hedduu waliin jiraatanii fi mana tokko keessa waliin jiraataa akka turan yoo ta'u, Biqilaan yeroo baay'ee gitaaraan kan taphatuu fi walleen inni irra caalaatti ittiin beekamu ammoo sirba Booranaa amma hoollee jedhudha. Olan keessan qabbaatu baay'aa amma hoolles yoo warri keessan funnaan gubbaayyaa amma hoolles yoo martiin booraa irreessu baay'aa amma hoolles yoo kuntuun booraa tuloo dookaayyaa amma hoolles yoo ilmeessiifoo jedhee kutaayyaa amma hoolles yoo amma hoolles yoo amma hoolles yoo. Yeroo sana Eebbisaa Addunyaa Booranaa akka deebi'een gara Gullallee qajeele. Gullalleettis dhaaba ABO humna jabaan dhaabbatee jirutti makame. Obboleen Colataa Fayis baga nagaan dhufte jedhanii anaa dhufu jechuun simatan. Amma jireenyiif qabsoon bosonaa sigaa hawwisoo deggarii hawwisoo tajaajilaa ta'e jedhanii ergama itti laatan. Haaluma kanaan Eebbisaanis tole jedhee weelluu isaa shaakaluu fi iddoo adda addaatti socho'uun sirba warraaqsaan uummata sochoosuun qabsoo ergama fudhate fiixaan baasuu itti fufe. Warri wayyaanes isa marsan dallaa siyaasaa isaanii keessatti kiyyeessan. Mallatteessi hojii siyaasaa fi qabsoo Oromoo hin hojjedhu jedhii galii jedhanii itti dhaadhatan. Inni garuu lubbuun koo haga ba'utti kaayyoo koo hin sharafu bosona kootti hin deebi'a malee jedhee diddaa isaa finiinse. Akka harmeen Eebbisaa aadde Sannaayin jettutti gidduu sana Dambidolloo harmee isaa biraa ba'uun iccitii fi kaayyoo garaa isaa hunda itti matee ture. Hanga Gimbiitti na geggeesse. Finfinnee deemeen yoo naaf mijate kaasetta baafadha. Yoo dide ammoo kaayyoo kiyya duubatti hin deebisu. Bosonatti hin deebi'a jechuudhaan haga Gimbiitti harmeen isaa isa geggeessitee
ija haadhummaadhaan qalbiin darra'een of duubatti ilaalaa sokke. Haati isaa aadde Sennaay yaadannoo yeroo sii kulkulfatti. Eebbisaan gara Gimbii ergee malee booda hiriyoota isaa waliin xurree qabsoo mijeessaa sirba isaa shaakalaa ture. Baatii tokko booda gara Finfinneetti deebi'uun hiriyoota isaa kanneen akka Hirphaa Gaanfuree, Daawitee Mokonnin, Daagim Mokonnin, Habtaamuu Lamuu, Muktaar Usmaan, Gabii Eda'oo, Geetuu Larmii, Biqilaa Guyyootaa, Tottoobaa Taaddasaa, Tsaggaayee Dandanaa fi kanneen kana fakkaatan hedduu waliin wal arguun hojii aartii fi karaa afaan Oromoo ittiin guddisan irratti olaantummaa cimaan hojjechaa turan. Eebbisaan dandeettii waraana qofa osoo hin taane dandeettii sirbaa ajab nama jechisiisu waltajjii irratti illee sirbuun ni qaba. Sirba qofa osoo hin taane meeshaalee muuziqaa garaa garaas ni taphata. Gitaara isaa immoo harka isaa irraan bu'u. Biqilaa Guyyootaa waliin dabaree wal jijjiiranii taphatu. Eebbisaan sagalee yoo sirbu Biqilaan gitaara rukuta. Biqilaan ammoo yoo sirbu Eebbisaatu gitaara rukutaaf. Eebbisaan bara 1983 haga bara 1984 kana yeroo socho'u Oromiyaa keessa naanna'ee yeroo adda addaatti kibbaa haga kaabaa bahaa haga lixaa giddugaleessaa fi dhiyaatti weellisuudhaan sirboota isaatiin hacuuccaa ilmaan Oromoo irra ga'u ifatti haasa'uun daandii Oromoon mirga isaa ittiin gaafatuu fi falmatus agarsiisaa ture. Matude mani adema olali kapalalo gau bare gaole mawaso gau ya dai de ke jerbe mormana te serve saye saye ma saye sono malo macho me saye saye corro ke sare do saye saye ma saye bate malo magone saye saye ma saye so gosa ke nyae go saye saye ma saye 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 ma saye kabada buna saye ma saye nedala chare saye ma saye kagafa dura saye ma saye wana jala tare saye ma saye apayena dowe saye ma saye wana kinjere saye ma saye nasrbala te saye ma saye. Sirboonni isaa sirba aadaa fi warraaqsaa yoo ta'an irra caalaatti kan qabsoof uummata Oromoo diina irratti kakaasee shira diinaatti gufuu ta'udha. Gimbiidhaa gara Finfinnee malee yeroo hiriyoota isaa waliin sirba shaakalaa ture sana keessa wayyaanotaan baay'ee barbaadamaa ture. Ta'us kaayyoo koo diinaaf jedhee hin dhiisu jechuun gara Gimbiitti deebi'uun bara 1985 keessa kaaseta jalqabaa isaa mana muuziqaa Sinqinashitti maxxansiifate. Barri sun bara qubeen afaan Oromoo hin baratamnee fi haalaan hiriirfamaa ture wayita ta'u wayyaanee fi uummanni Oromoo wallaansoo wal qabuudhaan kokkee waludhaa turan. Eebbisaan kaaseta isaa jalqabaa kana irratti xiyyeeffannaa guddaan inni qabaate qubee afaan Oromoo ture. Uummata Oromoo fi afaan Oromoof quuqamaa ta'uusaa onnee isaarraa of kennee uummata kana tajaajiluu isaa irraa caalaatti kan isa ibsu isa ture. Uummatni Oromoo qubee afaan Oromoo karaa baruu akka hin rakkanneef jedhee qubee afaan Oromoo aatii haga zaatti kanneen jiran bifa faaruun kaaseta isaa keessatti maxxansee qubee yaha barannu jechuun labse. Kaaseta kana Gimbiitti maxxansiifatee erga gabaar oolee fi booda gara Finfinneetti ol deebi'e. Haa ta'u malee Eebbisaan kaaseta tokkoffaa isaa kanatti gammadaa hin turre. Sababni isaas ammoo sagaleen isaa hanqina qulqullinaa waan qabuuf ture. Baay'ee naaf hin milkoofne jechuun ofitti gadde. Kaaseta kana baafatee gara Finfinneetti erga ol deebi'ee booda harmee isaatti bilbilee dookimentii kutaa 12ffaa osoo hin fudhatiin dhiisee qabsoof ba'e sana akka ergamuuf taasise. Harmeen mucees haati gootaa dookimentii isaa mana barumsaa qilleem sadarkaa 2ffaatii fuutee ergiteef. Kanaanis mana barumsaa aartii galuun Finfinneetti barate. Aartiin eebbifame.
Kana booda eebbisaan ammas qabsoo itti fufuun ifaan ifatti ajjechaa fi sarbama mirgoota namoomaa Itoophiyaan yeroo sana raawwattu halaaleffachuu fi balaaleffachuu itti fufe. Kaaseta jalqabaa kanaan qulqullina isaa waan jalaa gadi bu'eef saffisee kaaseta lammaffaa akka hojjetu isa taasise. Kanaaf jecha halkanii guyyaa mana cufachuun shaakalaa olee bulaa ture. Erga kaaseta isaa tokkoffaa baasee booda barbaachi wayyaanee boolla duukaa lixuun gaara duukaa bahuun mana duukaa seenuun isatti hammaate. Sababa kanaaf gara biyya hambaa sokkii lubbuu kee oolfadhu jedhanii hiriyoonni isaa isa gorsan. Eebbisaan garuu hangan kaayyoo kiyya galmaan ga'utti biyya kootii hin sokku jechuun didee kaasetii lammaffaa baandii bilisummaa keessatti bara 1988 maxxansiifate. Kaasetaan lammataa kun dadhabbii guddaa booda kan milkaa'e yoo ta'u qulqullinni isaas olaanaa ture. Onnee Oromootaa saaqatee kaaseta kanaanis keessa jiraate. Bara hin yaadamne wayyaaneen alanfatee fooniif lafee Oromoo nyaatu san eebbisaan akkasitti bara barbaadamaa ture san akka kanaan shira wayyaanee saaxiluu fi qabsoo Oromootti onnee kan bitu sirboota miidhagaa fi ammayyaatti dhiyaatan maxxansee uummata Oromoo biraan ga'uunsaa eebbisaa gammachiise. Sirba isaa lammataa keessatti haala kana ibsuuf Himbo'in Armeeko jedhee weeddise. Himbo'in Ayoko Andina Warana Utubati Nafno Wadi Wadin Kana. Kana booda yoon du'eeyyuu ofitti hin gaddu jedhe. Sirba isaa keessatti Himbo'in Armeeko jedhee weeddise. Kaasetni eebbisaan lammaffaan maxxanse kun hojii wayyaanee diddiigee ilmaan Oromoo qabsoof dadammaqse. Kanaaf jecha wayyaaneen eebbisaa ajjeesuu akka qabdu murteeffatte. Halkanii guyyaa hordofuu eegalte. Eebbisaan hiriyaa Biqilaa Guyyootaa waliin mana isaanii Mujjaatti argamu keessa jiraatu turan. Osoo kanaan jiruu guyyaa surtichi tokko dhufe. Haati gootichaa harmeen eebbisaa abjuu hamaa tokko ilma ishee eebbisaa irratti abjootte. Mucaan koo maal ta'e laata jettee dhiphatte. Garaan haadhaa ciniinaa bilbila barbaacha dhiphuun asiif achi fiigde. Baricha bilbillee akka har'aa hin turre osoo bilbilichaas hin argatin hafte. Silaa ilma ko abjuu hamaan sitti abjoodhe mana jijjiirradhu jechuuf turte ta'a. Abjuu haadhaa hin milkoofne haati dhiiraa. Ilma ishee osoo hin dhaqqabin bu'aa mataa godaannis haa ta'e bara baraan imaluu dhandhamatte. Haati dhiiraa dargaggeewwan kiyyanaaf jajjabaatan garanaa naaf dirmatan mimmaan koo naaf qoorsu. Ba'aa koo narraa qooddatu. Ilmaan koo obboleewwan wal ga'anii waa'ee gadaa koo hasaasu. Waa'ee siinqee koo dudubbatu. Harkaan wal qabatanii naqananiisu. Diina barmeeqaa godoo koo saamu narraa buqqisu. Jettee osoo tottobduu osoo galaana yaadaa yeelaltuu abjuun ishee abjuu ta'e hafe. Guyyaa sadaffaatti reeffi ilma ishee eebbisaa irraan ba'e. Haadha gootaa ilmi kee eebboon du'ee garaa kee kutadhu sagaleen jedhu tokko gurra ishee irraa kirrise. Lallabee itti dubbate. Garaan haadhaa goota sagalee san dhagee akkam taalaata. Haati dhiiraan boos lafa gangalatte. Mucaan koo ni du'a moo ni galalaata jette jedhee kaweellisee ilmi ishee irratti raawwate. Leencichi Oromoo eebbisaan rifeensi daabee sun ni boqote. Haati dhiiraan boosii lafa gangalatte. Duamo la dente Himbo'in Ayoko. Wayyaaniinis lafa garaa ishee geesse. Akkaataan du'a isaas suukkanneessaa fi rifaasisaa ture. Guyyaan isaa gayya 24 bara 1988 gara bariiti. Saayitii 11 irra ture. Halkan surtichi iddoo ifaaf gadi lakkisuuf godaanaa jira. Uummanni uumama dabaree wal jijjiiraa jiru. Simbirroonni wic jedhu. Qilleensi calleensaa gab jedhee yaaddoo namatti maqa. Namtolchee fi uummanni hunduu callisanii ija taajjabbiin wal ilaalu. Eebbisaa fi xannaa wayyeessaa hiriyyaan eebbisaa galgala waa'ee qabsoo Oromoo fi aartii mari'achaa waan turaniif barraaqa kana hirriba cimaa keessa jiru. Biqilaan Guyyootaa garuu guyyaa kana akka carraa ta'e gara biraa bulee qoonni Guyyootaa
qoonni gootota lamaan dhandhamte osoo isa hin naqqabin hafte. Kaaseta isaa lammaffaa kan maxxansiise ji'oota muraasa booda loltoonni wayyaanee karaa hanga har'aatti hin beekamneen odeeffannoo funaannachuun gara mana Eebbisaa Addunyaa fi Biqilaa Guyyootaa gahan gara naannawaa Muujjaa ganda duwwaa tokko imalan. Barrii barraaqa sanaan uummanni keessa socho'aa jiru hin turre. Karra isaanii irra ga'aniiti balbala gaagaa godhan. Irra deddeebi'an gootichi hirriba keessaa utaaleet eenyu jedhe. Sagalee jijjiirratanii hojiif si barbaanne turre jedhan. Gootichi hin milkoofne. Hojiif barbaadame osoo hin taane ciree rasaasa ganamaa ta'uuf barbaadame. Loltoonni wayyaanii mana marsanii jiran rasaasa itti lakkaa'an. Hiriyaa Eebbisaa Xannaa Wayyeessaas galaana rasaasaa liqimsan. Kana booda Eebbisaa konkolaataa Land Rover jedhamtu kan mootummaa taate tokko lakkoobsa gabatee irraa baasanii itti fe'an. Namoota naannawaa san jiraatan sagalee qawwee dhaga'anii gadi bahan hundi karaarraa akka sokkanii fi manatti akka wal deebi'an taasisan. Ergasii booda loltoonni wayyaanee kun konkolaataan lafarraa harkisan. Naannoo biraa geessanii erga ajjeesanii booda achumatti gatanii biraa deeman. Waa'ee du'a Eebbisaa hiriyoonni isaa qalbiidhaa ciban. Qabsoon daraaruuf hudhaa turtes mataa buuste cooligde. Hunduu amleen isaanii gu'e. Harmeen mucee haati gootaas akkuma haati dhiiraan boosse jedhee ilmi ishee weelliseefitti lafarra gangalattee boosse. Aartistootaa fi ilmaan Oromoo guutuun Oromiyaa du'a Eebbisaa yeroo dhagaan hundi onnee isaaniitu cabe. Ni dhiigan ka qaroon jaamte ka amleen guute hunduu wal harkaa fuudhee du'a Eebbisaa lallabe. Namoonni yeroos Eebbisaa faana turan hagaarraa kan lubbuun jiran yaadannoo sana hidhii xuuxaa qulqulfatu. Loltoonni wayyaanee ajaja olaanuun Eebbisaa haala suukkanneessaa sanaan erga ajjeesanii booda reeffa isaa raasaatti gatanii sokkan. Reeffi gootichaa yeroo dheeraaf iddoo itti gatan sana erga ture booda hiriyootni isaa dhaga'uun fuudhanii hospitaala Minilik geessan. Uummanni Oromoo naannawaa Muujjaa fi barattoonni yuunivarsiitii Finfinnee guutuun dachee Muujjaa irratti wal gahan. Iyyanii caraanan qaanqee qabsoo facaasetti seenaa bara kamuu hin daganne of keessatti kudhaammatan. Aartistoonni Oromoo hundis xiiqiin kaayyoo Eebbisaan wareegameef galmaan ga'uuf waadaa isaaniitti aareffatan. Gootichi ilmaan Oromoof mul'ataa abjoote Eebbisaa Addunyaa garuu hirriba galaa hin qabneen sokke. Hagayya 26 dacheen handhuurri isaa itti handhuuramte qe'ee harmee mucee biratti geeffame. Guyyaa sana Eebbisaan qaxaleen akka isaa durii sana asiifachuu taalee weeddisu. Hafuurri isaas hin jiru. Waaman hin dhaga'u. Harmeen mucee lafatu ittiin garagale. Haati dhiiraan boosse. Lafarras gangalatte. Hagayya 27 1988 akka seera uumamaatti biyyoon walitti dabalamte. Goota awwaaluu fi bo'uunis akka hin danda'amne awwaalcha seera namtolchee godhanii loltoonni wayyaanee xixiqqoon uummata Dambidoolloo galaana san Eebbisaa awwaaluuf bahan dararan. Seenaan gooticha hiriyoota isaan qophaa'es akka hin dubbifamneef dhorkan. Oneeg tokkotu garagale jedhanii itti qoosan. Utuu namni tokko hin dubbatin akka dabarsitan kan jedhan maasetti duwwaayyamanii fi kellaadhuma dabarsanii dhuma fidanii isaan gaararra jajjanii oneeg tokko galagalteetti jedhanii qalladuu warri hidhataanii jechuudha. Maalikti beekti gadheen bakka gootni oolu jedhe mitiiree Caalaa Bultuumes haati dhiiraa gooticha dhabdeef gangalattee boosse. Erga Eebbisaan du'es hanga wayyaaneen kuftutti maatii Eebbisaa dararaa fi reebichi itti hammaate. Harmee mucee ganamaa galgala dararan itti wal furan. Ilmaan ishee hafanis irbaata rasaasaa gochuuf barbaadan. Eebbisaa Addunyaa dachee magariisa qabna. Hojii sin dhiifne inuma ifaa jinaa garuu nuuf hin dabartu. Kan nuti hojjennu ormatuun raasaa. Bineettiin nu saamtee nutti galtee dabeessa nu goote. Mirga keenyas akka hin falmanne nu dhorkite. Lakkisaa yaa ilmaan Oromoo diina ofirratti hin ilaalinaa. Ka'aa rukutaa jechuun imaanaa dhalootatti laate. Weedduu fi geerarsaa dhaamsa ilmaan Oromoof galaa ta'uudhaan uummanni Oromoo akkamiin gaara injifannoo irra dhaabbachuu akka danda'u, qabsoo akkamii taasisuu akka qabu, hanqinaa fi rakkoowwan ilmaan Oromoo keessa jiru hunda isaa weedduu isaan ilmaan Oromootti lallabe. Itti asaasee
itti hidhe onnee itti cuube. Sirbi eebbisaa kun sochii qabsoo ilmaan Oromoo keessatti akka mootora warraaqsaatti tajaajile. Hagaarraatti sirba eebbisaa ululleessan namni kamuu eessattuu karaarra deemus mana muuziqaattis konkolaataa keessattis bilbila irraas iddoo garaa garaatti yoo dhagaan hagaarraatti kan hidhii xuuxaa imimmaan hin harcaaf muraasa. Magaalee koo eenyu maqaan kee harrafeen dabjuun si arge kottu kottu. Anarraa maaltoota maqaa koo dhageetti gaafachuu warra koo beenu beenu. Magaalee koo eenyu maqaan kee harrafeen dabjuun si arge kottu kottu. Anarraa maaltoota maqaa koo dhageetti gaafachuu warra koo beenu beenu. Duwwan onnee nama madeessan geerarsaan mul'ata raage mul'atichi ife sagalee keessa namaa qirqirsu sagalee eebbisaa addunyaati. Gootichi Oromoo abjuu dhugaa bujote wayyaaneen nyaatame lubbuun kee boqonnaa bara baraa haadhan amtu jedhee hunduu isa geggeessu. Nandilinii dubbiitiyyaa nallee yakkinii garaa kiyya. Nandilinii dubbiitiyyaa nallee yakkinii garaa kiyya. An barbaadee haati dhabee garam jirta akka dhootiyyaa. Shinaan maqaa teetii haati baastee ayyoon teetii. Haatee maqaa teetii haati baatee abbaan teetii. Waa waaqisii kenne faate midhaaguun teetii. Waa waaqisii kenne shiina bikuun illee. Weellistoonni Oromoo wal furanii Usmaayyoo Musaa haga Girmaa Xurunaatti eebbisaa addunyaa walleen faarsan. Usmaayyoo Musaa seenaa dararaa mana hidhaa eebbisaa waliin yeroo muraasaaf dabarsee yaadachuun seenaa dhaabbataa jechuun weelliseef. Kabajamtoota daawwattoota bara 1987 irraa jalqabnee hanga bara 1995 maneedhaa keessatti hin kennine. Garuu wajjin turre arraatana ciraan kan diinni addunyaa irraa galchees jiraachuu danda'a. Kakka eebbisaa addunyaa fa'a, kakka gurmuu ayyaanaa fa'a. Isaan hunda namoonni biraattis akkasumas kan diinni dhabamsiisee baay'eetu jira. Girmaa Xurunaa immoo seenaa si'aadata jechuun gootummaa isaa erga wal kaasee booda Yoseef Gammachuu sitti dabaluun faarse. Seenaan si'aadata eebbisaa addunyaa uummanni Oromoo qarrasii jaalata
yoomsi irraanfata seenaan si yaadata seenaan si yaadata eebbisaa addunyaa uummanni Oromoo garra si jaallata yoomsi irraanfata. Sina jeesaan malee kaayyoo keenya jeefnee hin falmatte malee inaaf karaan saannee takkaaf hin jijjiirree tokkicha kaayyoosaa yoomsin irraanfannee karras nu boossisa nuti kee eebbisa kaayyoo dhugaaf duutee kanaaf si jaallanna uumaan kee si nafuu. Jaalana, uumaan kee si nafuu, gaaf tokko baafana, yoom lafaatti ganna. Gootonni eebbisaa booda faana eebbisaa qabatan. Fakkeenyi guddaan Hacaaluu Hundeessaati. Hayyoonni lubbuun jiran yaadannoo isaa waliin qaban gootummaa isaa yaadatan. Eebbisaan urjii dukkana keessaati. Wallee calaqqee daandii bilisummaa raagaa ture ta'uu mirkaneessan. Daawwattoota keenya seenaan gootaa boollaa oli. Dhalootni faana gootaa dhahee kaayyoo wareegamtootaa galmaan ga'utti cichu carroomaadha. Seenaan eebbisaa addunyaa himameen dhumu dacheen osoo waraqata taate. Mukeen osoo qophee ta'anii namni afaan baasee dubbatu hunduu osoo waa'ee gootummaa fi jajjabina hojii isaatii hiika kennee dudubbataa deemee waan dubbatamee dhumu miti. Kan isin biraan geenye kun hagam muraasa akka ta'e ni amanna. Dhaloonni waa fala akkuma jedhamu faana gootaa dhaloonni haabuu jechaa qophii nam jabaa keenya har'aa asuma irratti gudunfina. Qopheessee kan isiniif dhiyeesse Allalisaa Alamuuti. Horaa bulaa deebanaa. Nandirini dubbiitiya nallee yakkinii garaa kiyya nandirini dubbiitiya nallee yakkinii garaa kiyya an barbaadee asi dabee garam jirta faateetiya nandirini dubbiitiya nallee yakkinii garaa kiyya nandirini dubbiitiya nallee yakkinii garaa kiyya an barbaadee asi dabee garam jirta kadhootiya. Shina makateti asi baase hayonteti Ade makateti asi baase apanteti Wawa kisi kene fate mida gumteti Wawa kisi kene shina bikunileti